Akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan miidiyaa Tiyuub chaanal laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Egaa kun yeroo darbe keessatti barnoota sirna gadaa kutaa tokkoffaa kaasnee hanga kutaa saddeettaffaatti keessa deddeemnee ilaalaa turre. Har'a immoo boqonnaa arfaffaa bira geenyerra jechuudha. Boqonnaan arfaffaan isa xumuraa fi isa boqonnaa tokko kaasee haga xumuraa keessa jirruuti jechuudha. Boqonnaan kutaan arfaffaa kun egaa gadaan kutaa arfaffaa immoo maal fakkaata? Maal irratti xiyyeeffata? Isa jedhu kan waliin ilaalu ta'a. Mata dureen boqonnaa tokkoffaa keenyaa gaammee gurguddaa kan jedhudha jechuudha. Gaammeen gurguddaan boqonnaa arfaffaa kana keessatti maal of keessatti qabatee jira? Maaliin xiyyeeffannoon gaammee gurguddaa maal keessattidha kan inni haammatamee jiru kan jedhu kan waliin ilaalu ta'a. Yoobsan miidiyaa YouTube chaanel laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dhibaa'inaan isin jechuu barbaada. Egaa garuma barumsa qotti yeroo darbu mata duree boqonnaa keenya irratti gaafa ilaallu gaammee gurguddaa jedha. Gaammee gurguddaa jechuun sirna gadaa Oromoo yookiin immoo ittiin bulmaata sirna gadaa keessatti maal jechuudha gaammee gurguddaa gaammee xixiqqaa dheetu deemaa waan ta'eef gaammeen gurguddaan isa lammaffaati jechuudha. Gaammee gurguddaa jechuun gaammee isa sadarkaa sadaffaa irratti bira geenyu jechuudha. Tokkoffaa irratti dabballee gaammee xixiqqaa gaammee gurguddaa jechuudha. Suurri faraddaa gulantaa sadaffaa jechuudha. Kanaaf gulantaa sadaffaa kana keessatti Oromoon akkaataa itti ijoollee isaa gulantaa umriin kunuunsee jireenya fuulduraaf qopheessu qabaata. Gulantaa kunneen keessaa tokko gaammee gurguddaa jedhama. Gulantaan kun immoo gulantaalee tokkoffaa irratti dabballeedha. Lammaffaa irratti gaammee xixiqqaadha. Itti aansee kan jiru maqaa foollee yookiin goobamaa fi qarree duraa kan jedhu gaammee gurguddaa kana ta'a jechuudha. Kunis immoo ni beekama. Gulantaan kun kan dargaggoota umuriin isaanii meeqadha? Waggaa 17 hanga 24 ta'antu keessa jiraata jechuudha. Eessa keessa? Gaammee gurguddaa keessa jechuudha. Asirratti dabballee gaafa jennu ishee iddoo kanarratti dabballeen waggaa 8 zeeroodhaa kaastee hanga waggaa 8 kan jirtu 0 hanga waggaa 8tti kan jirtu maalidha? Dabballee jennaani. Zeerootti kan jirtu. Waggaa 9 kaasee hanga waggaa 16 yookaan 17tti immoo meeqa jechuudha? Gaammee xixiqqaa jechuudha. 17 hanga 24 keessa kan jiran immoo gaammee gurguddaa ta'u jechuudha. Kanaaf kana keessatti isa ijoolleen hanga tokko umuriitti dargaggummaa yookiin saallammeessoo sadarkaa lammaffaa keessa ga'aniiti jechuudha. Kanaaf gadaa keessatti dargaggoota gulantaa kanaan keessa jiran ga'umsuuf leenjiin garaagaraa ni kennamaa fi leenjiin gaammee gurguddaa kana keessatti kennamuu fi leenjiiwwan adda addaati jechuudha. Isaan keessaa immoo inni tokkoffaan leenjii buttummaa jedhama. Leenjii buttummaa fi doottummaa jedhamutu isaaniif kennamaa jechuudha. Eenyuuf? Ijoollee umuriin isaanii waggaa 17 hanga 24 ta'eef jechuudha. Buttummaa jechuun leenjii yookiin immoo sagantaa itti isaan barumsa baratan yookiin isaanitti qajeelfamanii jechuudha. Sagantaa isaan keessatti baratan yookiin isaan keessatti qajeelfaman, keessatti gorsaman, keessatti loltummaa fi siyaasa keessatti baratan warreen kana lamaanidha jechuudha. Buttummaa fi doottummaa. Kana malees egaa gulantaa kana keessatti jilli nyaachisaa jedhamus ni gaggeeffama jechuudha. Jila kana keessatti buttummaan gadaa keessatti leenjii gaammee gurguddaaf kennamu. Ijoolleen gaammee gurguddaa leenjii maalidha? Buttummaa yookiin immoo leenjii kana leenji'an maal jedhamu? Buttuu jedhamu. Kunoo addana kan jirtu buttuu jedhamu. Buttuudhaaf leenjii dandeettii yaabbannaa fardaa kan kennamuu fi tokko yaabbannaa fardaa. Farda keessatti leenjiin dura buttuuf kennamu immoo leenjii mi'a fardaati. Mi'a fardaa jechuun fardi mi'awwan akkamii barbaada? Wantoota maalii isa barbaachisaa? Isa jedhu sana jechuudha. Miini fardaa kanneen akka luugama, kooraa, fuulloo fi kan kana fakkaatanidha jechuudha. Wantoota fardi ittiin hidhatamu yookiin ittiin luugamamuu fi farda ittiin faayanii jechuudha. Leenjii fardaa buttuu yeroo farda yaabu leenjii akka hin rakkanneefidha jechuudha. Kan isaan maal godhanii? Kan isaan isa gargaaran yookiin kan isaan leenjiin kennamuuf hin barbaachise jechuudha. Leenjiin buttuu kennamu kan biraan akkaataa yaabbannaa fardaaf maaliiti?
irraa fardarraa bu'uuti jechuudha. Buttuun utaalanii farda yaabbachuu osoo fardi gulufuu irraa bu'uu akka danda'anitti jechuudha. Leenjii kanatu kennamaaf jechuudha. Sadarkaa kam keessatti buttummaa keessatti jechuudha. Akkasuma leenjii osoo fardi gulufuu lafaa waa fuudhuu fi gara fardaa jala miliquuf yookiin utuu fardi fiigaa jiru garaa isaa jala darbanii deebi'anii dugda fardaatti deebi'u. Lafaa waa fuudhatanii itoo inni fiigaa jiru kanneen akka darboo, eeboo, gaachana kanneen jedhamu kan fudhatanii deebi'uudhaaf illee kana keessatti leenji'u jechuudha. Kana malees buttuun qabannaa fi itti fayyadama meeshaalee akka eeboo, sootalaa fi wanteen ni leenji'u. Leenjiin kun immoo buttuun si'aayina akka qabaatanii fi miidhama irraa akka of eeganiif kennamaa jechuudha. Buttuu qofaaf osoo hin taane farda buttuufis leenjiin akka lagaa fi boolla utaaluu ni kennamaafi. Ijoollee gulantaa gaamii gurguddaa kana keessa jiraniif immoo leenjiin wal'aansoo ni kennamaa. Kunis jabina qaamaa akka qabaataniif garee faallaa waliin fuulaa fi fuulatti yoo walitti dhufan illee akka wal'aansoodhaan injifachuu danda'aniif jechuudha. Kun yeroo farda haroo yookiin immoo galaana xiqqoo taasisaa jirudha. Haala kanaatiin akkaataan leenjii ni taasisu jechuudha. Inni lammaffaan doottummaa. Doottummaan immoo waa'ee siyaasaati jechuudha. Gara gadaa keessatti doottummaa caasaa abbaa duulaati. Caasaa abbaa duulaa jechuun nama waraana gaggeessu jechuudha. Namni waraana gaggeessu abbaa duulaa lama gahee caasaa abbaa duulaa kana keessatti kan inni doottummaa baratu jechuudha. Doottummaan egaa caasaa abbaa duulaa jalatti kan hammatamudha. Isaanis maal jedhamanii doottuu namni barate doottummaa kana namni barate doottuu jedhama. Duula kana keessatti gamtaa namootaa dhoksaan odeeffannoo funaanan doottuun bakka tokkotti maal jedhamti? Maqaa ilaala jaalkeettuu dooyyattuu jedhameetu ni beekamaa jechuudha. Maaliif odeeffannoo faallaarra qaama faallaarra deemti nama funaantu yookiin nama odeeffannoodhaaf leenjitu jechuudha. Kanaaf gamtaan doottuu ammoo gumii dooyyoo jedhama. Walitti qabamni isaanii yookiin immoo namoonni leenjii doottummaa kana leenjite walitti qabamni ishee gumii dooyyaa jedhameetu beekamaa jechuudha. Gumii dooyyaa keessatti kan isaanii walitti qabaman yookiin walitti yaa'an jechuudha. Gumii dooyyaatiif leenjii doottummaa kan duula duraa fi yeroo duulantu kennamaa fi duula duraa doottuuf leenjii odeeffannoowwan qophii jechuun akkaataatti dursanii odeeffannoo funaannatan akkaataatti qophaa'an maaliin akka odeeffannoo akkaataa akkamitti qabatan odeeffannoo eessa argachuu akka qaban kan kennamuufiitu maal ta'aaf jechuudha leenjii kennamaaf jechuudha. Garee faallaa dhoksaan funaanuu leenjii karaa seensa abbaa gala garee faallaa adda baafachuu inni kuni doottummaadhaaf kennama yookiin doottuu nama jedhamutu leenjii jechuudha. Leenjiin kun egaa buttuun haala teessuma lafaa beekanii karaa irraa hin banneef ga'umsa kennan leenjii biroo haala eenyummaa isaan akka hin beekne ittiin of jijjiiranii leenjii of jijjiiruu yookiin immoo qaama faallaa keessa galanii odeeffannoo funaannachuudhaa fi eenyuun fakkaachuu qabu faallaa isaanii yookiin warra isaan odeeffannoo biraaf akka fidachuu barbaadan sana isaan fakkaatanii akka isaan dhaqanii fi akka isaan of jijjiiran illee ni taasifamee barsiifama jechuudha. Inni kan biraan immoo humnaa fi qophaa'ummaa garee dooyyaatiin biraa ga'uudha jechuudha. Malaan akka isaan dhaqanii leenjii sanarraa immoo fayyadamanii jechuudha. Leenjiin doottummaa yeroo duulaa doottuuf kennamu ammoo leenjii ga'umsa qaamaati. Leenjiin kun immoo doottuun lafarra lo'uu bakka diinni isaanitti marsetti lo'anii bira darbuu fiiguu muka gara mukaatti utaaluu akka danda'an kan kennamuu fi doottummaafidha jechuudha. Kunis ammoo doottuun odeeffannoo battala bira ga'uun aggaammii garee isaa irra ga'uu malu salphumatti akka qolatu isaan dandeessisaa. Nageenya biyyaa ofii eeggachuu keessatti bakka guddaa qabaata. Fi kanneen kana fakkaatan keessatti gaheen doottummaa isa guddaadha jechuudha. Akkuma gulantaalee gadaa biroo keessatti taasifamu gulantaa gaamii gurguddaa keessatti jiloonni adda addaa ni gaggeeffamu. Isaan keessaa inni guddaan jila nyaachisaati jechuudha. Booranatti bal'inaan kan gaggeeffamu jila nyaachisaa jedhama jechuudha. Jila nyaachisaa jechuun qophii nyaataa qophaa'ee nyaanni gaggeeffamu jechuudha. Jilli kun immoo kan raawwatamu yeroo gaamii gurguddaan gara gulantaa kuusaatti ce'uuf dhiyaatanidha jechuudha. Isa arfaffaatti ce'uudhaaf yeroo gara kuusaatti darbuuf jechuudha. Nyaachisni akkuma maqaa isaa ibsu jala ijoolleen luba tokko keessaa jiran hundi
Gaafa gulantaa kanarra gahan walitti gurmaa'uudhaan maatii irra naanna'anii sagantaa qalatanii nyaatanidha jechuudha. Horiin qalamteefitu kan isaan maatii isaanii irra naanna'anii nyaata kana nyaatanidha jechuudha. Maatiin ijoollee gulantaa kana keessa jiranii qabu hundi sagantaa qalee nyaachisuun jira taasisa. Ijoolleenis immoo gurmuudhaan karra maatii hundarra deemanii maal godhu jiraatu jechuudha. Waan ta'eef jilli kun yeroo ji'a 2 hanga 3 fudhachuu danda'a jechuudha. Ijoolleen gaammee gurguddaa jila nyaachisaa erga xumuraniin booda jila goodiyyaa jilachuudhaan gaammee haaddatanii gara gulantaa kuusaatti ce'u jechuudha. Maaliif ganni isaan jila goodiyyaa kana jilatanii xumurreerra gaammee gurguddaa xumurree gara kuusaatti gara sadarkaa 25 hanga 32tti darbaa jirra. Isa gara olaanaatti darbaa jirra yeroo jedhanii. Waan ta'eef jilli nyaachisaa ji'a 2 hanga ji'a 3 gidduu raawwateetu ji'a xumurarratti nyaachisa yookiin xumurisaa goodiyyaa jedhameetu gaammeen mataa addatu yookiin qarree mataa isaanii irraa buufatanii kuusatti ce'u jechuudha. Kanaan sirni kun ni gaggeeffama jechuudha. Haala kanaatiin gaammee gurguddaa kanaan ilaalle jechuudha. Yoo ibsan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Boqonnaan lammaffaa immoo faaruu gaammee gurguddaati. Gaammeen gurguddaan immoo faaruu akkamii faarsitii isa jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Gulantaalee adda addaa keessatti dhaloonni jaalalaa fi kabaja gaammee gurguddaaf qaban karaa adda addaan ibsatu. Isaan keessaa inni tokko faaruudha. Haaluma kanaan ijoolleen gaammee gurguddaa faaruuwwan garaagaraatti fayyadamanii caasaa gadaa, duudhaa gadaa, abbootii fi uumama dinqisiifachaa faarfatu jechuudha. Kanaaf yeroo sana keessatti faaruun foolleen faarfatu keessaa inni tokko faaruu faana roobaa kan jedhudha jechuudha. Faana roobaa kan jedhu kan isaan faarfatanidha jechuudha. Faarsaan kunis akkasitti foollee faana roobaa hawwaa jechaan kan isaan faarfatu. Ammallee numa roobaa hawwaa abboomaa fileenii jennee hawwaa abbooyaa dubbataa sirrii hawwaa cophee na ilmadhuu birrii hawwaa abboo hoggaan achiin dhufu hawwaa abboo sangaa qorkee sehee hawwaa abbaa qorkee didaan sehee hawwaa abbaa hangaa hoggaan achiin bahu hawwaa abboo diikee tulluun sehee hawwaa abboo tulluu didaan sehee hawwaa abboo biraa geenyaan beekee hawwaa abboo yaa dureessa Oromoo hawwaa abboo yaa mootii moggisaa hawwaa jechaadha kan isaan maal godhan jechuudha. Kan isaan faarsaa yookiin wal faarsaa deemanidha jechuudha. Haala kanaatiin kan isaan wal faarsanii fi inni kan biraan immoo aayyoo muudaan gadi bahii aayyoo muudaan yookiin immoo muudamteetti gadi bahii inni lammaffaan immoo akka isaan faarsaa fi jalaa qabaa isaanii qaban aayyoo muudaan gadi bahii aayyoo ergumaa dachaa muddee dachumaa dahii abboo muudaan dahii gadi bahii abboo muudaan gadi bahii abboo ergumaa dachaa muddee dhachuu horii waa muudoo fogogeedhaaniitu roobaan muudee nagayaan bal'isee dhageesseree eeyyee dhaga'ee yaa haluu fogugii roobaan allee nagayaan bal'isee dhageesseree eeyyee dhaga'ee jedhaniitu maal gochaa deemu jechuudha. Faarsaa inni deemu jechuudha. Inni kun egaa sirna faarsaa gaammeen gurguddaan wal faarsanii fi haadhaa fi abbaa isaanii karaa isaan ittiin faarsan isa jalqabaa fi isa dhumaatii jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin kan isaan faarsanii fi wal faarsaa deemanidha. Barnoota sirna gadaa kutaa arfaffaa boqonnaa tokkoffaa fi boqonnaa lammaffaa kanuma irratti goolabna. Boqonnaa sadaffaan hanga walitti deebi'utti yoo ibsan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa ulfaadha.